nageenyi waan hundaaf bu'uura waan ta'eef nagaa wal gaafadhaa san keessa jaalalaa jira isa san baay'isuu qabnaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jennaan gammachuu guddaatu itti dhagahama miira guddaa ollaa keessa ati aara waliin qabdu san kan waliin uffattu san deebitee gaafa nagaa wal gaafattu baay'ee gammada. Ani hiriyoota akka keessatti hedduun qaba. Barreessituun kumii abbootii amantaa Oromiyaa addayyattuun gaafa salaamtaa kan jettu hammaan gammadu anaaf beeka. Assalaamu alaikum ustaaz naan jettu hammaan gammadu naaf beeka. Anaaf isii gidduu yoomuu miirri wal dhabbiin argamu. Hamma nagaa kana wal gaafannutti gaafa nagaa walirraa kutate namni miirri mufiisa gidduu dhufa jechaadha. Kanaaf amantiin keenya akka amantaa Islaamaatti sadarkaa durattuu nagayatti ajaja. Nagaya al-Islaam salaam. Islaam jechuun mataan isaa nagaya jechuudha. Hiikkaan isaa. Kanaafuu kun akkanaan jira. Nageenyi akkanatti ilaalama. Gama biraatiin akkami barsiistaa gaafii akkami barsiistanii mana amantaa keessatti akkami barsiistan gaafii jettuuf isin kaaftan mana amantaa keenyaa irratti dirqamni sadarkaa duraa namoonni hayni obboleessi islaama tokko islaama irraa qabu hayni namni tokko nama tokko irraa qabu nagaya isa gaafachuudha. Ta dura kana dirqama wal amantaan haqa obboleessa keetii eegisa nagaya gaafachuu haqa obboleessi tokko obboleessa irraa qabu nagaya isa gaafachuu akka bulti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akka bulti nagaya jirtu. Hayni isaa kana hayni walaa walirraa qabu hayni obboleessa irraa qabu kanatti ajaja kana barsiisa. Kabiraa jaalala barsiisa wajji jireenya barsiisa. Obboleessi tokkoof musliima tokkoof obboleessi hayni haqa afurii jira haqa namni walirraa qabu. Hayni tokko kan akka amantaatti namni walirraa qabu. Hayni tokko kan akka ollummaadhaan walirraa qabu. Amantaa waliin qabu ollummaa qaba. Haqa ollaa jira amantaa keenya keessa barsiifama. Dirqama ta'e haqa ollaa. Haqa ollaa jira. Hayni kun kafirummaadha. Firummaadha. Kafirummaa qaba. Amantaa waliin qaba. Kan ollummaa qaba. Nama haqa sadii qabu jira nama tokko sirraa. Kan deebi'ee haqa lama qabu jira. Kan deebi'ee haqa tokko qabu jira. Inni sun hayni ollummaadhaa as keessatti sadarkaa cimaa qaba. Wal eeggachuun ollaa ofii eeggachuun yoo waa bitatan ollaa ofiitiin gahuun dirqama jechaadha. Nagaya gaafachuun ganama gariidhaan dirqama jechaadha. Dhaloota akkaataa itti barsiifnu immoo akkaataa wajji jireenya dhalli namaa tokko ollummaadhaan firummaadhaan jiruuf jireenya keessatti waliin qabu barsiisaa jenna wal jabeeffataa. Ustaz Jamal Ahmed Noof Galchaatii gaaffiiwwan ani kaase sun gaaffii bu'uuraati. Gaaffii bu'uuraa kan immoo namnis jiru hundi akka amantii isaatti akka muuxannoo jireenya isaatti akka beekumsa isaatti waan qooduun irra jiraatu akka waliin ga'uu dandeenyutti nama kan hin jaanne keessatti waan kana booddee isaan softan yaada tokko kaasee inni biraan isaa kan daballe kanaan gootan kabajaanii kan isin yaadachiisaa ulfaadha. Galatooma daqiiqaa duraan isin tunaa kennini ani keessaa kutadhe. Turi badii teessanii amma eeganaa ibsite immoo galatooma waliin keenya maaliif maayikii gara naawwan jalqabdeef malee sila abbootaa keenyaa jira kan dura jalqabuu qabanii galatooma ulfaadhu. Ani walumaa galatti dhaamsa biyya yaada biyya kan hin dubbadee fi kun kanuma fakkaataa egas booda gaaffilee yoo waatetti deebina galatooma ulfaadhaa. Galatooma jira maqaan koo dargaggoo keessaa tasfaayee naan jedhanii kanan dhufe sodaa kaatolikii irraati. Akkuma jalqabarratti nuuf ibsamuuf ta'e
nagaan akka nama dhuunfaa tokkootti dhuunfaa kootti yeroo ilaalu nagaan daawwaa isa jalqabaati. Akka waliigalaattis nagaan qoricha dhala namaa hundumaati. Hundumaarraa nama fayyisuu waan danda'uufidha. Maaliif nagaan Kiristoos irraa nuuf kenname sababa ta'eef nagaa sana hundi itti qabaatee namni socho'u martinu furmaata maatii isaatiif hin ta'a, furmaata ollaa isaatiif hin ta'a, furmaata biyya isaatiif hin ta'a. Biyyarra darbee addunyaadhaaf illee furmaata ta'uu ni danda'a. Waldaan Kaatolikiis kan isheen barsiistu kanuma. Nagaan bu'uura dhala namaa hundumaa akka taate, nagaan biyya lafaa kanaaf furmaata isa jalqabaa akka taate jala muree ni barsiisa. Nagaan yeroo dubbannu asitti salphaa fakkaachuu ni danda'a. Dhalli namaa tokko rafee boqochuuf illee sammuu nagaa qabaachuun ni barbaachisa. Nagaan daawwaadhaa kanan jedheefis kanaaf namni seeraan rafee yoo ka'e nagaan nawashii jedhee fuula isaallee dhiqata. Nagaan kanaaf barbaachisa. Nus akka dargaggoo tokkootti waldaa keessa jiraannutti amantoota maraa wajjin taane keessumatti abbootii amantaa, haadholii, dargaggoota naannoo jiran maraan kan nu irratti tattaaffannuuf illee hamma dandeettii keenyaatti waa'ee nagaa ilaalchiseeti. Kanaaf cimsinee yoo akkasittiin itti fufne nagaa afaanuma qofaan labsuu osoo hin taane yeroo hundumaa gara hojiitti jijjiiruunis gahee nurraa eegamudha jedhee yaada. Galatooma. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursoo warri wanta kana akkasitti bareechitanii walitti nu qabdanis warri as jirtanis galata guddaa isinii qaba jechuun barbaada. Galatooma jechuun barbaada. Ittaansuudhaan yaa ustaazni keenya waan baay'ee kaasaniiru waama xiqqootti dabaleen jechuufidha. Nageenya jechuun yaa akkuma beekamu musliimni yeroo wal argu assalaamu alaikum jedha. Nageenyi sirratti haa ta'u wal jedhee wal gaafata. Inni kaan yeroo wal argu akkam bultee nagaadha wal jedha akka Oromeeffaatti. Akkasumas nagaan bulii nagaan bultee nageenya dursa jechaadha. Hundumayyuu nagaan wal gaafata. Nageenya jechuun wanta guddaadha. Nagaan jaalala fida. Nageenyi jiraayyuu amma karaa filannee wal qabannee dhufnee as keenya jirra. Dhugaaf yoo ta'e nageenya labsuu irratti abbootiin amantaa bakka guddaa qabu. Kun immoo maaliif nuti amma maaliif isinitti barfate yoo jettan dhiifatama isin gaafata. Pastor Emmanuel, Pastor isa wal barbaachadha kan tokko achi wal fuuna tokko asii wal fuunaatti jaalalicha nagaati nu tursiise malee isin dursine as keenya turre jechuudha. Kanaafuu nagaa wal gaafachuun waan guddaa waan fiduuf nageenyi haqadha jechaadha. Haqni maal? Fakkiif isaan waa tuqanii bira darbariin waa immoo itti ibsuu barbaade haqni musliimni musliima walirraa qabu haqni tokko keessaa salaamtaadha jedhani. Ollaan haqa walirraa qaba. Haqa jechuun akkuma waan guddaa tokko walirraa qabu miliyoona tokko walii laatu musliimni kiristiyaanaa ollaa jira. Kiristiyaanni ollaa jirullee akka nu masjidatti barsiisnus barannuttis jechuudha. Haqa guddaa tokko nurraa qaba. Amantaa biraa yoo ta'e illee maaliif kun musliimni haqoota islaamummaa walirraa qaba, ollummaa walirraa qaba. Amantaa biraa yoo ta'e immoo haqa tokko namarraa qaba. Amantaa yoo adda ta'e illee haqa ollummaa qaba. Haqa ollummaa sanarratti waan isaan xinnoon ibsiin hafaniif isin ibsuu fi
nagaa waliin lallabuu irratti ka'e haqni sun maala? Ollaan ofii inyaatiin yoo bule musliimaa ta'u amantaa biraa qabaatu inni ati quuftee inni agabuu bullaan amantiin qabdu jedha. Amantaa isaa duwwaatu hin taane amantaa biraaf illee jechuudha. Kun immoo maadha? Masjiida maal barsiistu waan jettaniif jechuudha. Gati kanaaf wanti baay'ee nageenyi hin jiru taanaan ammayyuu asiyyuu hin dhufnu turre. Biyyi nagaa ta'uu, karaan nagaa ta'uu, unillee waliif nagaa taaneef malee bakka kanatti wal argina. Yeroo kaan wal barbaanne akka itti walitti siiqnu waan dhabne nageenyi nu jidduutti akka nagaan hin uumamne wanta jaroota barbaadan jiraachuu danda'u ture. Amma nagaadha. Nagaadhaayyuu wal barbaanne. Wal barbaachi keenya kun immoo maal fida? Jaalala fida. Walirratti jaalala. Jaalalli kun nageenya fidaa jechuudha. Nageenyi immoo jaalala fidaa. Kun immoo gatii kana ta'eef wantoota baay'ee jiru. Sarara qabxii sa'aatii sana eegaa waan deemuuf waan tokkollee na jala badaa jira. Ittuma deemna jedhee yaada. Gatii kanaaf nagaa jechuun hangafa hundaati. Ilmoon Oromoon maal jedha? Yoonni waan isaa wallaalee ilma hangafatuu qabaachuun ni mala ta'e nagaadha jedha. Maaliif nageenyi hin jiru taanaan masjiidni hin jiru, nageenyi hin jiru taanaan charchiin hin jiru, nageenyi hin jiru taanaan manaa ba'uun gadi ba'uu, waa bituu, waa gurguruun hin jiru wanta ta'eef nageenyi hangafa hundaatiin jedha. Yaa'u akkasitti obboleessa keenya kanatti hin dabarsaa jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Abbaa Forq jedhama. Walitti qabaa gumii abbootii amantaa magaalaa Shaggarii. Egaa kanaan dursineeti ayyaantuunis akka gumii abbootii amantaa Oromiyaatti obboleessi koos ni dhumarratti dubbates obbolaan keenya warra bosona keessa jirani lammiin keenya mootummaan keenyas akka araaraman yeroo lama labsii baafneerra akka gumii abbootii amantaatti yeroo lama labsii barreen gaddaa bara dhumee kana keessatti baafneerra. Amma immoo waggaa kana keessatti wal agarreerra waggaa haaraati milkiis qabaa waan biyya keenya waan naannoo keenya waan ofii keenya nageenyi barbaachisaadha. Fakkeenyaaf amma akka amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kadhannaan innuma jalqabamu salaam lahullaachuu nageenya hunduma keessaniif haa ta'u jetteet kadhannaa ishii jalqabdi. Nageenyi ilma namaaf miti bineensotaaf illee nageenyi ilma namaaf miti namni biyya lafaa kanarratti rakkoo adda addaatiin maraatee jiraachuudhaaf illee nageenyi isa barbaachisa. Nageenyi waan salphaatiin ilaallu miti. Nuti ammas keessatti nageenyadhaan waan jiraannuuf Wallaggi nagaan ta'u taanaan Sumaaleen nagaan ta'u taanaan iddoo sana kan boora'e sun boorga namaas dhufa. Nuti akka salphaatti ilaaluu hin qabnu. Kadhannaa irrattis ciifnees kaanees biyyittii kee guutummaa guutuutti nageenya fiduu yookiin nageenya ta'uun anaaf isiniif gorsan barbaachisu. Maaliif inni tokko amma nama rarru warra nageenya dhabanii rakkachaa jiran kaan quufee lola kaan immoo haqaaf lola kaan warra quufee lolan isaan gaafa isaan rakkoon sun irraa darbe isaan iddoo isaan itti galuu danda'u. Garuu namoonni amma fakkeenyaaf mootummaanis gara araaraatti dhufaa jira. Nutis amma kaayyoo kana qabatanii warra kaatanii ijoolleen keenya isiniif waan guddaa kabajaaf ulfina qabna. Maaliif namoonni yaaduu warra danda'an yoo jiranii isin kan sinii kaase kana waaqayyoodha jechuun danda'a. Namoonni baay'ee jiru kan nu caalanii jiru sammuudhaanis jireenyadhaanis oollee miidhaan nageenyi guutummaa guututti obooree illee
qabeenya isaanii kan manca'u nama baay'ee jira. Garuu kana yaaduu dadhabanii taa'aa jiru. Kana yaaduun keessan waan guddaadha. Akka laayyootti hin ilaalina. Akka waanuma salphaatti hin ilaalina. Kanaan dura akka gumii abbootii amantaa Oromiyaatti allama obbolaa keenyaaf warra isaan inni ilaallatus nageenya nu barbaachisa. Biyyi keenya nagaa taatu, naannoon keenya nagaa ta'u, ilmi namaa sammuunsa nagaadhaan aroqatu jennet wanta kana dabarsineera. Ammas immoo bariidhaan waggaa haaraan dhufeera. Amma bitooteessa ankonoleessa keessa jirra. Ganamaan ka'uun keenya waa tokko fiduudhaaf bara haarawaa waan ta'eef waan guddaadha. Kanaaf bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ganamas guyyaas kan labsitu nageenyadha. Musliima soo deemne warra wangeelaawwinaas soo deemne nageenya labsa. Kiristoos nageenya waan ta'eef burjaaji'aa Kiristoos gara lafaa kana kan dhufe foon uffate kan nu mul'ate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nageenyadha. Seexana faana ilmi namaa lola sana cabseet, lola sana balleesseet, abbummaa isaatiin jaalala isaatiin nu booji'ee biyya lafaa kana nageenyadhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mirkaneessee jechaadha. Kiristoos gara lafaatti foon uffate kan mul'ate ilma namaaf nageenyadhaan akka jiraatu jedheeti. Kanaaf nuti har'a hundumni keenya nageenya hawwuun nu barbaachisa. Ijoollee dhalataniif, warra rakkataniif amma dhiifama naa godha malee akka miidiyaadhaa fi akkas dabarsinee taa'uu hin qabnu. Dhugumatti yoo taane sheekinis dhugaadhaan dhaabbatanii warra wangeelaawwanis paastaroonni keessas dhugaadhaan dhaabbanni bakki lolli sana jirutti deemnee kan labsuu qabna. Dhugaa nama wangeelaati yoo ta'an, nama wangeelaati yoo ta'an iddoo san itti deemne obbolaa keenyadha. Waan hin godhani hin jaalatu iyyuuti, hin gammadu iyyuuti. Akka kanatti yaaduun nu barbaachisa malee asitti qanii tokko dubbanne waan ciifnu miti. Yeroo hunduma yaaduu qabna. Qulqullicha Phaawulos waan tokko ስለ ክርስቶስ እንቅልፍ የለኝም ሁሉ ጊዜ ስለ ክርስቶስ እናገራለሁ እሰብካለሁ ስለ ሰላም ሁሉ እሰብካለሁ ይላል ቁልቁልቻ ጳውሎስ። ኑቲሞ ነገኘዳ ፎቴ ወንጌልኒ ነገኘዳ ቁርአንስ ነገኘዳ አማ አኒ ጋፍ ናን ሸካ ወንጌልኒ ጨብሴ ኢልመናማ ለጴሰ ጨብሴ ኬሰን ሴኔ እንጀዳ ወንጌልኒ ኬኛ ጨብሴን ሴኔ ኢልመናማ ካን ማለፍ እቶሉ ወንጌልኒ ጨብሴ ኢልመናማ ካን ዳቤ waan baay'ee dhaabuu danda'a. Walhaatuun walajjeesuun amma quraannis gadi bu'uu qabaan jedha akka kootti. Quraanni lafa ga'eera yoo ta'e namni hin ejju, hin hatu, waan namaa hin saamu, obboleessa isaa hin jibbu, waliin qoodu, waan adda adda hin yaadu. Nutis wangeelli keenya lafa qabateera taanaan ani obboleessa koo paastar hin jibbu, obboleessa koo sheekii hin jibbu. Ammas kan hafee nu keessa jira. Kan nu keessa qabatee yookiin miccabee kan hin baane nu keessa jira. Kun ba'uu qaba. Akka fuula keenya lapheen keenyas adii ta'uu barbaachisaadha. Kanaaf biyya keenyaaf, naannoo keenyaaf, bataskaanotaaf, masgiidotaaf nagaan ni barbaachisa. Kanaaf warra asbiiti miti nagaa asteenya miti akka kootti nagaa asteenya miti lallabuu kan iddoo booreetti deemuun nu barbaachisa. Iddoo booreetti iddoon rakkoon jirutti deemnee wangeela keenya lallabuu jaalalaan Kiristoos jaalalaan waan nu moo'eef waan nu booji'eef nusis immoo deemneet wangeelli waan jedhu quraanni waan jedhu isaanitti himne warra gitintiraa jirani warra nageenya dhabanii qorra isaan rukuchaa jiru gara ho'iinatti fiduu nu barbaachisa jechuun barbaada. Wanna dhageeffattaniif galatooma. Akka kanatti sagantaa kana qopheessitanii waltajjii kanarratti sarraa kana warri nu laattan guddaa galatoomaa jimmaa dhaabbata waraatiitiin shireessanii dhiyaanessi. Ani maqaan koo Paaster Saamu'eel Xanfuu Gondaan jedhama. Kaawunsilii gumii dhaabilee amantaa Oromiyaati. Gara waa'ee nagaatti gaafa dhufu nagaan macaafa qulqulluu keessatti 299 ol wanti caafame waa'ee nagaati. Inni nutti amannis hangafa amantii keenyaa kan ta'e
kan inni nu barsiise kan irraa dhageenye waa'ee nagaati. Nagaan immoo amantaa Pirotestaantii duwwaa qofaan akka hin dhaabatu miti nagaan. Amantii kamiin wajjin nagaa akka qaban fakkaattii Waaqayyoo ta'anii warra uumaman nama hundumaa wajjin, afaan hundumaa wajjin, saba hundumaa wajjin, warra Waaqayyo bifa isaatti uume akka fakkaattii isaatti uume wajjin nagaa akka qabaannu barsiisi keenyas kana erga bilitti kennames inni olaanaan isa kana. Akka amantii keenyaatti kan nuti irratti hojjennus isa kana. Gooftaa Yesuus Kiristoosis gaafa du'aa ka'ee warra isa dhabuudhaan jeeqaman warra abdii kutatanii jalqaba nagaan isiniif haa ta'u kan inni jedhe. Amantii keenya keessattis lallaba keenya dura saba dura yeroo dhaabban nagaa Kiristoos dhiyeesseef nagaa ergamoonni dhiyeessan dura kan nuti dhiyeessinu. Namni akka malee bule mataan isaa qoramaa bule nagaan isiniif haa ta'u gaafa jedhamu dhufee nagaa argata. Nagaan immoo akkuma nama isinii kaasuu yaada manni nagaa hin qabne hin ijaaramu, biyyi nagaa hin qabne ulfina hin qabu. Manni amantii nagaa hin qabne amantii isaa nageenyaan gaggeeffachuu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u. Nagaan jireenya, nagaan beekumsaa, nagaan dinagdee. Wantoonni kun hundinuu kan gaggeeffamuu danda'an yoo nagaan jiraate. Nagaan immoo mataa ofiirraa dura jalqaba. Dura Waaqa ofii wajjin, uumaa ofii wajjin, abbaan sun ani mataa koo uumaa koo wajjin dura nagaa ta'u. Ittaansuudhaan maatii koo wajjin nagaa ta'u. Ittaansuun ollaa koo wajjin, biyyaa wajjin, sabaaf sablammii wajjin nagaa ta'u. Akka macaafa qulqulluuttis akka saayinsii irrattis yeroo ilaallu qaamolee miiraa 5tu jira. Shanan kana keessaa funyaan keenya yeroo kunne kan boo'u ija, kan nan dhagahee gurra, kan waa'ee isaa dubbatu arraba, kan naqee irraa taa'u harka. Kan rukutame garuu maalidha? Funyaan. Maaliif jarra kana maaltu hirmachiisuu isaanitti akka isaan hirmatan godhe? Maaliif gurri waa'ee isaa nan dhagahe? Maaliif arrabi waa'ee isaa dubbate? Maaliif ijimmoo waa'ee isaa boo'e? Maaliif akka immoo irraa taa'uu dadhabe? Walitti jirraa jedha sirna ragaa uumamaatu. Miidhamuun funyaanii, rukutamuun funyaanii rukuttaa koo ta'ee jiboo gurri kana dhagaa, arrabi kana dubbataa, harki immoo kanaaf irraa taa'ee na jalaa rukutamte na dhaames miti jedha. Kanaaf qaamolee miiraa Waaqayyo nu uume akka irraa baran dhufe. Maal barbaadu? Nagaa barbaadu jechuudha. Bu'uuraaleen miira keenya shananuu yoo bakki tokko nagaa ta'e hundi nagaa ta'a. Namni funyaan rukutame, iji boo'ee, gurri dhaga'e, arrabi dubbate, harki irraa taa'u nama nagaa. Nama fayyummaa qabu, qaama fayyummaa qabutu kana hundumaa irratti waliin hirmata. Miidhamni kun kan waliiniiti jedhee. Maaliif isa tokkotti hir'atee isa kaaniin miidha waan ta'eef. Inni isa qaqqabe na qaqqaba waan jedhuuf, walii uuu waan jiruuf. Kanaaf nuti walirraa dhalanne sirna uumama keenya yeroo ilaallu akka caafata qulqullaattis namni kun afaanii gargara ba'u, aadaan gargara ba'u, haasaan gargara ba'u. Addaamiif waan yookaan immoo Adamiif Hawwaadha dhalate. Kanaafitu iji keenya dhiiga yoo lafatti arge shookni keenya waan tindirfatuuf walirraa akka dhalanne nu agarsiisa. Isa walirraa dhalanne kan ilaa namni dhiige kun sanyii keetii nuun jedhu isatu nulfachiisa. Nagaa dhabachuu waa'ee maanii? Waa'ee waan dhiigee gaafa lafatti argu jechuudha. Sirna uumamaatu konsisteensii qabna ilinaa itti yookaan seera uumamaan nuu kennamantu jira. Nadha keenya keessa hafuura qulqulluudhaan alayyuu kun nuu kennamanii jiru. Kennaa keenya beekna taanaan nagaa barbaada. Kennaa uumamaan Rabbiin nu keessa ka'a. Amantii kamiyyuutu hin jedhin, nama kamiyyuutu hin jedhin, afaan kamiyyuutu hin jedhin. Namni konsisteensii yookaan ilinaa yookaan sirni sammuusaa nagaa ta'e waa'ee kanaatiif yaada. Yeroo nagaa dhabu namaa hirrifata.
biyyi rifata, maatiin rifata. Kanaaf nagaan wanti nuuf hin barbaachifneef hin jiru. Iddoon nuti nagaatti ilaannu qabeenya dursa nagaan, jireenya dursa nagaan, beekumsa dursa nagaan. Nagaan hin jiru taanaan kun hundi dhufuu hin danda'u. Gumii dhaabilee amantii Oromiyaa amma jennee akka itti mana amantii torbaa waliin teenyu kan walitti fidee kan nu ijaare jalqaba rakkoo nagaati. Sababii nagaan manneen amantii gidduutti utuu hin beekamin qaama waa'ee amantii hin beekne, waa'ee quraanaa gadi fageenyaan hin beekne, waa'ee wangeelaa gadi fageenyaan hin beekne gaafa rakkoo nageenyaa uumutu ijaaramuuf wal ta'uun kan hambisanne quraanarra barbaannee dhabne lafa walitti nu buusu. Wangeelarra barbaannee dhabne kan walitti nu fiduuf, kan dhanna nu godhuuf, kan waliin ooyishu malee kan walitti nu buusu waan dhabneef ijaaramuun takka kanaan manneen amantii torbaan taa'aa jiru kun sababii isaa sababii nagaati. Kanaaf kan barbaannu kan dheebonnu biyyaafis maatiifis addunyaafis ammallee nagaadha. Kanaaf irra deebi'een jedha nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Hunduma keessa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Waldaa Qaaliitii Itoophiyaa fi Gumii Kaawunsilii Oromiyaa irraa dhufe waa'ee nagaa naasisee gaanii waltajjii adda addaa irratti kaasanii haasofneerra akka abbaa Afoorqi silaa haasaa turanii wanti kun piraaktikaalii ta'uu qaba. Wanti haasofnu kuni akka ija godhatu, akka ija godhate immoo ijaan arginu Rabbi nu haa gargaaru. Sagantaa kana kan qopheessan dargaggoota Naggaafaa USAID baay'een galateeffadha. Egaan akka macaafa qulqulluutti naasa'anii akka nuun macaafa qulqulluu ivaanjelikaalii akka barsiisnutti wangeelli keenya wangeela nagaati. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu barsiisu sila paastariin Saamu'eel dubbachaa turanii nagaa iddoo baay'eetti nagaa haasaheera. Mana yommuu deemu nagaan isiniif haa ta'u jedha. Ergamoota isaallee yommuu ergu mana namaa galaa, nyaata isinii kennan nyaadhaa, nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaatii galaa. Kanaaf Baayibilii duwwaatu hin ta'in, macaafa qulqulluu duwwaatu hin ta'in uumaan keenya uumamaan namni fayyaa ta'e, namni sammuun isaa nagaa ta'e waa'ee nagaa yaade ni yaadna. Kanaaf wangeelli keenya wangeela nagaati. Wangeelli keenya wangeela jaalalaati. Jaalala labsaa. Maaliif jaalalli yoo jiraate nagaan hin bu'a. Miti sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu nama sin jaallatu duwwaatu hin ta'in diina keessan illee jaalladha, warra sin jibban illee jaalladha. Kana practically yoo goone just nagaan jireenya keenya keessatti yookiin immoo biyya keenya keessatti ija godhataa jechuu barbaadetan amantoota hundumaa keessatti waa'een akkasii hin dubbatama, hin lallabama, hin dhageenya. Inni kaanu wangeelli keenya hundumaa ija tokkoon ilaala, tokkummaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti akkas jedhe, tokko akka taataniif akka nuun tokko taanu Abbaa, Ilma, Hafuurri Qulqulluu tokko akka taane warri kunis akka tokko ta'anii kadhadhaa. Warri kaanis lallaba isaanii warri dhagaanis tokko akka ta'anii. Kanaaf wangeelli kan dhagaye hundinuu jechuudha tokkummaa labsaa. Kanaaf dhalli namaa waliin caalu amma biyya keenya keessatti nagaan kan boora'u tokko ka'ee annan caaleedha, tokko animmoo eeyuu gadiidha. Bifa kanaanii nagaan boora'aa jira jechuu barbaadetanii. Kanaaf tokkummaa labsa nagaan wangeelli keenya. Inni kaani wangeelli keenya dhugaadha. Dhugaa wajjin dhaabata. Dhugaani jechuun dhugaadha. Wanta soba hin qabne, wanta sirrii ta'e, wanta nama hundumaa qixa akka ilaallu kan godhu sababa ta'ee fi
bifa kanaani nagaadhaaf hundumtuu waa'ee nagaa tokkummaadhaan itti labse. Nagaa labsuu duwwaa dubbachuu duwwaa ta'uu hin ta'in miidiyaa irratti haasa'uu duwwaa ta'uu hin ta'in nagaadhaafis yoo hojjenne nagaan dhugumaan hin dhufachuu. Kanaaf sharri adda addaa keessaa baanee abbootiin amantii warri wangeela qabatanis nama nagaa ta'uu qabu jechuudha. Sila dargaggoonni dubbachaa turan nuni waldaa keessatti yoo nagaa taane namoota nun barsiisnuuf nagaa yoo barsiisne biyyi nagaa ta'a. Addanatti garuu nagaa yoo barsiisuu baanne yeroo baay'ee haalli booroon nageenyaa kan dhufu yommuu ilaalani mana amantaa keessaa ka'a takka takka. Haalli yookiin qeessi yookiin paastorii yookiin immoo sheekiin isa lallabe irraan ka'aniitu moo kana godhi jechuudha. Kanaaf hundumti keenya tokkummaadhaan waa'ee nagaa yoo haasofne biyyi keenya nagaa ta'a. Nagaan piraaktikaalii haa ta'u jechuudha. Galatoomaa. Tole, irraa kana naa kennuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Ani dargaggoo Faxadeen jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus irraa dhufe nagaan akka sagalee Waaqayyootti yookaan akka amanaatti akka nama macaafa qulqulluutti amanu tokkotti yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti kan barsiifamudha. Akkuma amma asii kaasaa turan Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa booddee ergamni inni bartoota isaatti yookaan duuka buutota isaatti kenne mana namaa yeroo deemtan nagaan isiniif haa ta'u jedhaanii ilmi nagaa mana sana keessa yoo jiraate nagaan keessan irra buufata. Yoo ilmi nagaan jiru ta'e immoo nagaan keessan isiniif deebi'a jedha. Akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 naannoo lakkoofsa 14 irratti akkas jedhee dubbata. Nagaa koon isin biratti dhiisee deema. Nagaan isinii laadhu akka kan biyyi lafaa kennutti miti nagaa addaati jedha. Yesuus Kiristoos waan inni biyya lafaa irratti dhiisee deeme biyya waaqaatti ol ba'e keessaan jalqabaa nagaadha. Sababni isaa biyyi nagaa hin qabne jiraachuu hin dandeessu. Sabni nagaa hin qabne jiraachuu hin danda'u. Nagaan oksijiinii. Namni oksijiinii malee jiraachuu hin danda'u. Namarraa oksijiinii yoo guddan yeroo xinnoo booddee du'aa isaa argitu. Akkasuma nagaan oksijiiniidha jedhee yaada. Biyyi nagaa hin qabne tokko milkaa'uu hin dandeessu. Sabni nagaa hin qabne tokko milkaa'uu hin danda'u. Naannoo nagaan hin jirretti barumsa baratee namni fiixaan hin baasu. Naannoo nagaan hin jirretti daldalaan tokko daldalee fiixaan ba'uu hin danda'u. Milkaa'uu hin danda'u. Naannoo nagaan hin jirretti namni tokko haala gaariin amantaa isaa gaggeeffachuu hin danda'u. Nagaan qilleensa jabaa jechuudha. Kan namni ittiin socho'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos irraa kan barru warruma isa fannisan warra isa ajjeesan warra isatti tufaniif iyyuu araara gochaa waan godhan hin beekan isaaniif dhiisi jechaadha kan inni jiraachaa ture. Lammaffaa namni dhalate tokko namni Yesuus Kiristoositti amanu tokko hafuura nagaa qaba. Nagaan filannoo qaba. Nagaan filannoo qabu. Nagaa wajjin waan wal madaalchisuu hin qabne. Nagaan kanatu gaariidha jennee waan bira qabnu hin qabnu. Kanatu gaariidha jennee kanatu caala jenneetu kanatu bestiidha jennee waan bira qabnu nagaa bira hin qabnu. Nama ta'e tokkoof nagaan baay'ee barbaachisaadha. Nagaan filannoo isaa jalqabaati. Kanaaf hafuura nagaatiin socho'uu qabna jedha ulfaadha. Maqaan koo Fufaa Lamuu jedhama. Waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa bakka bu'ee iddoo kana jira. Duraan dursee waa'ee nagaa kana akka dubbannu nagaa nuuf kennee iddoo kanatti isa walitti nu qabee maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu jedha. Itti aansuudhaan obboloota haala mijeessanii
akka kanatti akka mari'annu sagantaa kana qopheessan illee galatoomaa jechuun jaalladha Waaqayyoo bisu. Abboonni narra dubbatan egaa waan baay'ee dubbataniiru. Anis wanta baay'ee wanta jedhu hin qabu waan isaan dubbatan jabeessuudhaan kan hafe. Egaa akkuma isaan jedhani nagaan Macaafni Qulqulluunis akkuma jedhu nama hundumaatiif barbaachisaadha. Nama qofaa otoo hin taane uumama lubbuu qabaatee jiraatu hundumaatiif simbirroota allaattiiwwan qilleensa keessa balali'aniif qurxummiilee bishaan keessa jiraataniif akkuma kana bineensota bosona jiraataniif bineeldota mana jiraataniif nagaan uumama lubbuu qabu hundumaatiif baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimmi nagaa dhimma irratti hojjetamuu qabuuf hundumtuu gahee isaa wanna hojjechuu qabudha jechuudha. Nagaan kan nama hundumaati waan ta'eef nagaa kana kan eeggatu immoo nama muraasa qaama muraasa duwwaa utuu hin taane nagaa kana hundumtuu irratti xiyyeeffatee nagaa uumuun nagaa buusuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma jalqaba kaasee Macaafni Qulqulluunis akkuma jedhu Isaayyaas raajicha boqonnaa 26 lakkoofsa 3 irratti isa garaan isaa cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennuuf ati nagaa guutuudhaan isa in eegdaa jedha. Nagaa Waaqayyo kennu nagaa yeroo muraasaa duwwaa utuu hin taane nagaa gartokkee utuu hin taane nagaa guutuudha waan ta'eef isatti of kennuun Waaqayyoon kadhachuun walii keenyaaf jaalala qabaachuun eegduu walii keenyaa ta'uun nagaa kana fiduu danda'a. Kanuma yoo jedhe gaadha galatooma. Akkuma daawwataa jirtan egaa akka mana amantii isaaniitti dhimma nagaa fi barsiisaa akka Quraanaattis darbees immoo akka Macaafa Qulqulluutti waan ilaallatu hundumaa kaasan waan gurguddaa keessaa akka argattanii sana abdii qabu. Erga nagaan akkas ta'e barsiifatni kunneen amma sun ibsitaniif akka mana amantaa keessanitti jiru kun nagaa mirkaneessuu keessatti gahee akkamii taphatu jettanii yaaddu. Ida'ama immoo miuzik viidiyoo daqiiqaa 7 ta'uu sunis hin daawwachiisneef waan baay'ee keessatti akka argitanis abdii qabu. Haadha siiqqee namoota Sooriyaa eeboo dhiiga dubartii garaatti baatu wanteen kun hundi isaanii ibsana mataa isaanii qabu. Viidiyoon akkasii artiin dabalamee nageenya biyya keenyaa naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti shoora akkamii taphatu jettanii yaaddu. Ani yeroo baay'ee hiriyoota koo musliimaa yeroo argu dhugaa dubbachuudhaaf barsiifata Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkaataa isaan itti barsiisan fakkeenya nagaani ergamaa Rabbii irra jiru nurraa jiraatu sinirraa jiraatu jechuudha. Hiika biraa of keessaa hin qabu. Obbolaan walii isaa gidduutti akkuma dhageessan Macaafa Qulqulluudhaanis namoota hundumaa wajjin nagaan akka jiraatu erga Macaafni Qulqulluu barsiise. Akka amantaa musliimaatti immoo haqa gosoota arfan sila ibsaman keessaa tokko ollaan. Haqni ollaan qabu immoo nagaa. Assalaamu alaikum gaafa ittiin jedhan dhuguma nagaan akkas. Yeroo baatiin Ramadaanaa yeroo ga'u hiriyoota koo 12 walitti waamee akka isaan fataran ni taasisa. Maal isaa yaadee hariiroo waliin jireenyaa isaa ol hajiraniin argadha jeetiin zayyaadha. Erga waan nadhii dammaa dhimma nagaa irratti hagas haasofne abbaan koo abbaa foolqamoo lafuma dhibee sanaa dhandheeyyuu dhimma nagaa lallabuurraan kan darbe tarkaanfii fudhannaa du'aa'i qofti hin ga'u kadhati qofti hin ga'u amantoota keenya lafa nagaa irra jiran qofa barsiisuudhaan nagaa mirkaneessuudha. Erga akkas ta'e barsiifanni abbootiin amantaa an dhiifama naa godhaa malee isin warra carra qabeessa. Agartaniittu waggaa 3-4 waraana ture keessatti abbootiin amantaa gurguddaan barsiisa isaanii namoonni jaallatan dogoggoranii amma dhageettii hin qaban. Isin dhageettii warra qabdan tarkaanfii fudhachuufis dubbachuufis yeroo kan warra nagaa lallabaniiti. Warri wal dhabdeen lallaban kan isaanii boqonnaan sun raawwatteetti. Kristiin amana
Ammoo barsiisni kun nagaa mirkaneessuu keessatti itti fufuu waan qabuuf gahee akkamii qabaata, ija akkamii horata jettanii yaaddu kan jedhu waan jalqabaa akkasiin dhufu Abbaa Afawarqii fi Haaji Naasiriif kenneen sanboodeen akkas naanneessaa maal fayyada? Viidiyoon akkasii kun akkamitti jajjabeeffama? Barsiisni isin kennaa jirtan kun immoo gahee akkamii qabaata kan jedhu erga isin kaastanii booddee gara daawwattootaatti dhufnee immoo yaada lamaan sadan tokko fudhannee gara goolabaatti finnaa. Galatoomaa dirama aartii argineerra. Aartiin humna qaba. Aartiin waan humna guddaa qaba. Garuu akka macaafa qulqulluutti hunduma dubbachuun barbaachisaa miti. Zafan mangista samaataa gabaa jedha. Garuu humna qaba. Biyya tasgabbeessuu irratti, miseejii achi keessa dabarsuu irratti, rakkoo sana keessa bahuudhaaf waan baay'ee humna qaba. Kanaaf dirama rakkoo sana keessa dubartiin ulfaa jirti, waraanni jira, manni diigameera, barcumni isaan irra ta'anii diigameera hin jiru. Kun kan maaltu fide jennee tootaalii isaan na ilaallu nageenyi waan dhabameef, nageenyi waan bora'eef. Kanaaf nuti immoo maal gochuu qabna? Bakka sana suphuu qabna, bakka sana jaaruu qabna, bakka diigame sana yerootu diige yerootu immoo hojjeta. Innaa sana nagaan inni sun nagaan dhabameef waan diigameef waan bora'eef amma dhumaatti deemuu waan barbaannuuf deemnee wanta sanatti hundumaa taanee iddoo sanatti wangeela keenya iddoo dukkanee sana iddoo manni diigame sana iddoo namni du'e sanatti otoo hafuura waaqayyoo dubbanne sun uumaa waan dhufu hin jiru sodaatina jechuun barbaada. Galatooma. Galatoomaan jedha. Jalqabarra waa'ee nagaa yaa'u kan kaasne nageenya kana immoo akkamitti lafa qabsiisuu qabna, maal hojjechuu qabna, akkamitti itti fufuu qaba, akkamitti nageenya kana jechuudha. Nageenya akkasii fiduuf abbootiin amantooti jiru, dargaggoon jiru, hundi jiru wal qabatee tokkummaatiin wal ta'ee yoo hojjete mana amantaa isaatti dhugaa jiru, dhugaa qura'aana irra jiru, dhugaa matsaafa irra jiru yeroo himee lallabe dhugaan sun waan lafa qabanneef waan hin fidneef hin qabu miti. Jabina wal taanee biyya nageenya kana fidna kan jedhu kana wal taanee mari'annee dhugaa irratti wal mari'annee fiduu qabna jechuun barbaada. Galatooma. Galatooma. Wanti nurraa eeggamu waan nurraa eeggamu guddaa jira. Jijjiiramni qaama tokko qofaan dhufu yookaan barsiifamni qaama tokko qofaan dhufu gahaa miti. Lafa takka qabna Oromiyaadha, biyya takka qabna Itoophiyaadha. Itoophiyaa kana keessatti Oromiyaa keessatti barsiifamni sheekonni qofti yookaan ustaazonni qofti fidan gahaa miti. Barsiifamni ustaazonni yookaan sheekonni ganda tokkoo yookaan kutaa magaalaa tokkoo godhan qofti gahaa miti. Kanaaf wanni kun fakkii ta'uu qaba. Fakkeenya nu ta'ee wajji jireenya hawaasa keenyaa kan Oromiyaa guutuu kan biyya tanaa Itoophiyaa guutuudhaaf fakkeenya goonee bira darbuu qabnaa kan jettuun dhaamsa dabarfachuu fedha. Kan biraa waa'ee aartii reefu Filiippii nu agarsiisan san irratti nageenyaaf waan dandeessan gumaachaa jechuutti waan dandeessan gumaachitan. Akkasitti hojjedha akkatti hojjedha osoo ta'e woguma godhuu dandeessan gumaachitan. Daleedan aartii dhiibba qabee dhiibba qaba. Onni namoota hedduu seenuu danda'a. Wanni nu badda waan addaa argamu ta'e isin hin dubbatin. Haati siiqqee jira dhaabbattee afaan Oromootiin Filiippii san lallabdanii gaafa Sooriyaadhaan lallabdan gurraachaa, Arabaa, Faranjii, biyya wallolti hundaaf yookaan lallabdan Oromoon addunyaa guutuuf lallabu jirtiidha ani hubaddan. Baay'ee galatooma. Carraa bal'aa naa kan itti sa'aalee tunaa kan itti hedduu galatoomaa jiraadha.